Alhamdulillah. Kamu jemaah jual mamu tu ada negara menegak kesan be. Jadi jual mamu jecah tu ada seperti jidut yang mungkinnya banyak lagi macam. Semua tu banyak yang biasa ni sebab suami Allah kena. Jadi jual mamu jecah juga. Hal kini dia ini pada enam lekat ini riba betul angkan riba apa tu. Alhamdulillah. Wanin jaga betul jaga betul. Abu kamu jemaah jual mamu sejun nama kali. Sambil bungkap, akak sahabat kami segala berbeza. Duri lubu sat, lubu nisa, akamit biar namanya. Kaya tahe amal le lama dah citi gadebu daf mal abdatet, mal kabatet. Biar hajarul tidamabet, biar iman oromo alkani biar dugu kamu juru kaya sati maka iman oromo akahanan. Kali ni singgah padu. Johar Muhammad gara Amerika takka Arabia Eropa takka kan ofisi jirat bale gara Ethiopia ke debe dana kapso oromotif on tasisu imbarbat kapso na mabota barbaci su kawe afan kawe kof malik kapso afan kawe kof barbaci khana Johar Muhammad kapso oromot ni sum barbado je negan komputer sa fudate Abso Oromo akamale ini saya futura terkampu cisu danda dan dekira tehannya semakin bisa lagi karena jual nama haji ada yang abdan abdor fatih yang ada debitan ini nabi kapten jarang mega kaisai lamnya akakun askes setiap kami isinara jual Muhammadi asik terkamun kaisana itu nagam cisu malik namni kalati sin wali kamu dan daw rabbin dan deti khanne juar ma makof khana juar ma mad maga ummat oromo asitar gamun ake inni garabiya inde bine tamsihi khan umma khalina kani guya isaf bo ake garabiya inde bine ityasa mo kapsor abang kawetin kan tasbang biya sababi sablomoni di konundi kawe kaisa tidak dan kaisa kawe hikatun baik tidak nanti akan hamad kawe hikatun jodan dame umanya orang dan kapsai hara abang kawe cinsu yo hana dua dari dan tak mo umati sabah kaisani buat hagat hakul labara tamuti awal cajratan ifa bisa keseniti apang kawe di malet bilisu mante seningjuk main parti khabao bi abao le tikadri bijeti kaisa jirat tu bijeti san kaisa wagga antikanya da hase khabaon ya gigio jenis ojocha tumo turte akano ki ana ayo gudot ya fi ana alkarab bimana ulanu ditabla enyu hame kasani ejoni khara nagia tino do kawe takanga bani nagia nama kawe fisa saate jirwoji tese ojin mor halakan malif yoati dubita kala magote babate matas bo besare hai joy mamadi ame khadira baba tu dakamne kawe dawa hangi sa nyon diru adunne talismati baru baba tu dakamne oni baba tu dakamne kawan kan hidan no kan misalah kan takalbun khana boni numar bakisa hidan no yobo khabajaman jalu dor mamad mo akat tisara naga kapsot ya malamu ni mo ladi yo tande no wi futate na pille ni galata tatan tumo jor mamad gafa kapso dura ijan se no kaisati kumala ma prosesi kumala ma afu rakala ko sharo pati jalkaba professor Muhammad Hassan gafa bal tajira itu gafa futashan mo jambara de tu kawa jini to ko tin lalu to jor gafa smal le chutur wani inje chuture khara laman targeti jara kana barbade suda targeti lama babat
Wanni jabduun ijoo feesaa furde feesa. Takkafaan humna jabduu wayyaanee ittiin cabsan humna waraanaa dubbee jaarrachuu lammaffaa immoo gama siyaasaatiin shoora guddaa taphatu. Kanaan oggaa dhufu abadan Jawaar Mohaammed jara kana jechuun harka galfattee biyya ni nyaachisaa gaafa siin jala mureef. Immoo deebi'ee karaa qawwee san dagatee karaa dippiloomaasii afaan qawweetiin malee akkanumatti qabsoon ni gaggeeffamnaan annaaf dukkana. Kanaaf isinitti hin dheeressu tan itti aantu fi carraan isin dabarsaa gaafiin xiyyeetti dhuma ammoo gaafa duraan beenu aktiivistiidha. Jawaar Mohaammed amma immoo paartii KFO keessatti makamee dhaaba miseensa KFO'ti. Gaafas akkas turte amma akkana turte ammoo maal sirraa eeyna qabsoo adda bilisummaa Oromootii fi KFO jidduutti shoora jechuun hin yaadamne jechuun manaamatti akka fuuldura tarkaanfachiisu jara lameen KFO fi ABO walitti fidee humna jabdu afaan qawweetiin sodaatamtu walitti jaaree kan tarkaanfachiisu kan yaada jiraatu taate kan wajjin mari'atanis isaan gama feesaatiin waan beekaniif. Xiqqoo makaanu dong galatooma ilmaan Oromoo asitti argamu keessaniifu ifumaa paarkaa walii dhaada. Hedduun isin jaala. Hedduu galatooma ulfaadhaa ila waan tokko ifaa goon sa'aatiin meeqa akka ta'e argitu. Namni kun hundumti hin nyaanne hin dhugne. Akkam akka namatti ulfaatu hundumti keessan beektan. Nama hiriiree gaafii gaafachuudhaan dhaabbataa jirus argu jirtan. Amma nama kana nama sadi qofa fudhannee sana booda hin dhaabne yoo jenne qaaqni akkamii akka dhufu ni beektu. Hedduu gabaabsaa gaafii tokko hin gaafatinaa gaafii dhuma qofa yoo danda'ame daqiiqaa takkaa gaditti please yoo kana hin taane wal dhaabuudhaaf deemna itti fufu. Jawaar baga nagaa dhuftee kanan as gaafachuu barbaadu hundumtuu kaaseera garuu dhageecha miti namichi kun akka uummata kana harreechi dhageessee miti uummata kanarraa hubachuu qaba. Kanaafuu waan biraatitti osoo hin taane anammaan jechuu barbaade ijoollee bosona jirtu. Daa'imman ganna waggaa 10 waggaa 15 nam tokko manatti nafa iddoo adda addaa bilbiltee xiqqoo qabaachuu dandeessa. Kanaafuu hariiroo akkamii achumatti dhumu ati amma karaa nagaatiin qabsoo isaa qawween qaba. Sila uummata waliin qabu ABO'nis uummata Oromoo qaba KFO'nis uummata Oromoo qaba akkamitti walitti fiddee maal isaanii dhaamtaa kanan jedhu barbaade ijoollee kana maal godhe uummanni kun isaan gargaaruu baannan biyya keessa hawaasni qixxaaftee fi deeggarsa gochuu baannan uummanni kun anaaf kun silaa namichi garaa jabaa haa caalu waan ajjeese ijoolleen turi namni 100,000 kun alatti dhumaa'ee kan jedhu barbaade kanaafuu waa'ee isaanii kana maal irraa dubbattaa jechuu barbaade ni galatoomu. Okay. Shangutin? Okay. Apuri kolakka ha? Jawaar Mohaammed galatoomuu dhuftee si arginu kenna. Inni antuma fakkaattii gaafadhu Lammaa Magarsaa. Yeroo jalqabaatiif Lammaa Magarsaa as ba'ee uummata Oromoo akka ajaa'ibaa soota. OPDO'n ammallee taanaan borullee taanaan isiin sadi gogaa harree. Gogaan harree haruma kanallee kabajaa kennaniif hin dhibu. Lammaa Magarsaa isin hin ganne uummata Oromoo hin ganne callisuma filate inni. Garuu immoo barumsa isaa biyya kanarraa fudhatee digrii karaa maal akka inni fudhate hin beeku. Amma eessa jira inni? Takka. Inni lammeessoo ammoo waa'ee Itoophiyaa ufumaanuu diigamaa otoo nuu dhiibne isin diigama. Hinaaf akkuma feene otoo ol fuudhee mataa kanarra baanne jiguuf deemaa akkasii. Hin dandeettan. Garuu ammoo wanti ta'amu waan ofii qabatanii yoo ta'an ka jige haa jigu. Waan kenna addeebi'aa waan kenna nu qabaa. Amma sadaffaan amma ati warra kan waliin maaltu hafe waliin amma haasoftee waa fituuf deemu dura yeroo jalqabaa fuutee harka qabattee silaa akka silaa nama kabajaa sii ta'u kabajaan ol fuudhanii si qabatanii ta'a garuu ammoo san sitti dhiibne si kuffisanii si fidanii
isatti namne ummanni Oromoo qeerra agam namni dhumachuu jiru. Hagana dhumataa guyyaa kana dhumataa wanti jedhamee beekamu jiru. Adatuma sooshaal miidiyaa adatuma maatii bira bilbilu namni kamatu ni dhageenya. Kun maaltu uummata Oromoo kanaaf fala? Inni biraa ammoo paartiilee hedduu ture uummata Oromoo kana keessatti Abaawoon ture, Kabaawoon ture, Kamaal Galchuufaa ture walitti gaaddisa jettanii waa wayii uumtanii turtan. Wanti sunniin maalirra gahe? Diigamuu keessan arganii jennaan jarriin akshinii isinirra fudhatanii tokko tokkoon isin guuruu jalqaban kan kuuwwan bitamaan jala garagale. Warri lakkin bitamnu hin amna jedhe hidhaanu kaduu hin du'e. Amma uummanni Oromoo maal qaba? Dhaabni inni wali qabatee abaa'uuf inni wali haga tokko abaa'oo isinirra sodaatanii hidhaayyuu isin gadhiisa. Waan biraati tokko hin sodaanne Abiyyi. Abiyyi ammallee taanaan sodaa warra muka jiruusan guyyaa mallee haa taatu takkallee haa taatu isinirraa dhaanii jennaan mee jarri kun haa gadi ba'u jennii mala malatan ammallee akkuma durii sana akka nun goone kanuma isin gaafadhaa galatooma. Angkau memang wayuangi gaafile tu kae gaafile ni mana irattis mana kiyattis nirree xayyaaraattis asittis nagaa fadda tokko malammaati namichi sun abukaatoo rakatara tun oolu beektu ani galata nama balleessuun hin barbaadu. Lammaan uummata Oromootiif nama galataati abbaan fedhe haa jaalatu haa jibbu. Yeroo nu barbaachisetti yeroo sirna san alaaf keessa tarsiimoon nuti baafne sirna san alaan qeerroodhaan raasu keessan immoo sabboontota obbidoo keessa jiranii raasu karoorri nu baafanne kana beektan isinii maatiin ture baroota sana. Ilmaan Oromoo sirna obbidoo keessa turanii sirna san keessatti waamichaaf owwaatanii lubbuu isaanii qabsiisanii qabsoon sun saffisaan sirna san akka laaffisu gumaata godhan keessaa Lammaa Magarsaa shoora leencaa qaba. Maaliif kana isiniin jedha? Namni nama hin galateeffanne rabbillee hin galateeffanne. Namni nama kaleessa waa isaa godhee hin galateeffanne borullee hin galateeffanne. Lammaan alatti ce'umsa san akka barbaannetti karoorri tarsiimoon nuti baafne sun lafarratti hin raawwatamu ture. Yoo xiqqaate sabboonummaa Oromoo hin dhugeessi for first time seenaa biyya keessatti namni aangoorra jiru gaafii Oromoo sabboonummaa Oromoo ligitimaayizii godhee jechuudha. Ani akka nama sochii san keessatti hirmaatetti galata guddaan isaaf galchu. Gaafa inni aangoo dabalatee kan mamma mormanii beekamu. Sullee guddina isaa agarsiisa jaaladhuu jechuun. Bara namoonni waggaa 50 kursii duutuurraa ka'uu didanii muummicha ministeera biyyaa ta'uu hiree osoo qabu nama narra wayyaatu jira nama narra caalaatu jira jedhee siree irraa ka'ee kursii irraa ka'ee dabarsu hoggana keenya meeqa godhe. Naaf Lammaan waa walitti waliin galle baay'ee qabnaa waan irratti wal lolii waan irratti wal gogaas baay'ee jiru. Ka'u galata lammaffaa dura qabsoo Oromootiif aangoo qabuun fayyadamee kufaatii sirna sanii cimsuun galattoo. Lammaffaa guddina isaa doongora hojiin hojjetame doongora ta'uu danda'a aangoo sana dabalchuun. Isin jiru yeroo sanitti amna waggaa 50 saba kanaa carraa guddaa uummanni kun biimmanni biyya sanii qabu baadhachuuf nuutuu sodaa qabna turre. I disagree with him. Inni murteesse the rest is history. Sadaffaa yeroo dubbiin kanarraa mayitetti dhiibbaa hiriyoota isaa waahillan isaa jaarmaya isaa didee yoo xiqqaate dhumaatii saba keenya biyya keenya irratti dhufuu keessa harka hin galfadhu jee harka keessaa baafachuun guddina. Meeqa agarree ka afaaniin sabboonaa fakkaataa ture asuma ka ture
kan qabsoo keessa ture waggaa 56 kan ture hogganni keenya meeqatu yeroo ilmaan Oromoo akka shunkurtiitti kitifaman televizyina irraa sirrii godhe mootummaan jechaa ture qabsaa'onni sabboononni namni ofiidoo ta'e tokko didee keessaa bahu galateeffatamuu qaba. Ummata bira dhaabatanii qabsaa'uu dhaban yakka ummata irratti hojjetamu keessa harka hin galfatu jedhanii ejjennoo fudhachuun waan guddaa. Maa xurataa baateettaniini maa ummata keenya fixuu keessatti hirmaanne jettaniini an akka kiyyatti galata qaba dhiisee jira bakka jirutti nagaa fi kabajaan haa jiraatu biyya kana jechuun kiyya namni buufate yoo jiraate mala isaati ka Oromoo faras jettee samboota Itoophiyaa jette angaafan Oromoo faras jedheessi Oromummaa akkamitti Oromoo ofiin jettaa jennaan ani Oromoo ta'een dhaladhee eenyummaan kiyyachuun kurfamee Oromummaa kiyyattiin qaanfadhu inumaatu wanni Oromummaan kiyya gaafii keessa galcheef wanni sabni kiyya laaffatee fi saba kiyya jaaree yoo xiqqaate miidiyaa isaa cimsee tuffiin ummata keenya irra Oromoon dagatinaa bakka irraa kaa'e tuffiin saba keenya irra jiru cabuu qaba jennee xiiqiidhaan isin wajjin kaanee OMN jaarre OMN hin fayyadamne qeerroo keenya fayyadamne waan hojjenne gaafasis taanaan garuu Oromoodhaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan saboonni biyya sanii walqixxummaan wal kabajanii naannoo ofii irratti of bulchanii sadarkaa biyyatti aangoo qabeenya qooddatanii jiraatan bakka Oromummaan itti dhiibamte eenyummaan biraas irratti duulamtu osoo hin ta'in ilmi namaa eenyummaa rabbi isaa kenne kan uumame hunda isaatiin kabajamee jiraatu jaarrachuu qabna jedheen amanaa ture takkaa isin kijibeen beeku abbaan ati nu kijibdee jedhu gadaa ba'u. I always believe mirgi ummata Oromoo haqi ummata Oromoo kan sabab sablammoota hunda sirna dimokiraatawaa ta'e sirna federaalawaa ta'e keessatti yoo deebi'e fayyada. Sirni abbaa irrees sirna olaantummaa birootis hin fayyadu jeetiin qabsaa'e. Suni amantaa fi warri sanii amanan jiran fakkeenyaaf warri sirna yuunitarii uumuu barbaadan jiran maa sanitti amantanii isin baduu qabdan jedhee nama barbaadu. Humnaanis itti fe'aa gaafa jeeqamu duran dhaabatu. Yaada san amansiisee uummata fudhachiisee sirna federaalizimii diigeen sirna yuunitarii ijaare yoo jedhe yaadaan amansiisu yoo deeme rakkoon hin jiru. Humnaanin deema kan jedhu san garuu nama mormaa jechuudha. Qabsoon nuti godhaa turre KFO'nis isin hin kijibne hin kijibnus qoranneeti lafumaa kaanee dhaadannoo qabanneen maali? Professor Marara is a professor of political science, one of the best. Isa jalatti warri guddannes beeyni. Waan jiru laallet ummata keenyaaf arra qofa osoo hin ta'in gara fuulduraa gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama hawaasummaatiin kan baasu sirna dimokiraatawaa federaalawaa ta'e ijaaruun biyya Itoophiyaa walqixxummaa sabootaa keessatti mirkanaa'e. Walabummaan namoota dhuunfaa mirgi namoota dhuunfaa keessatti kabajame walqixxummaan amantii keessatti kabajame kan mootummaan boortaan osoo hin taane filannoon aangoorra ba'ee bu'u ijaaruun waa hundarra nu fayyada jennee amannee ciccinee itti deemaa jirra. Yaada kana humnaan abbaa fedhetti hin feene. Yaada lakkii sabaaf sablammoonni kun adda babayanii biyya mataa isaanii ijaarratanii deemuu qaban jedhu har'a eegalle waggaa 50-60 dura eegalle. Yaada san humnaan ukkaamsina warra jiru duras hin dhaabanne. Yaadni sunis mirga saboo isaa amansiisee deemnaan garasitti illee deemamuu hin danda'a. Garuu akka amannutti akka KFO'n amanutti akka Jawaar Mohaammed amanutti akka Baqqalaa Garbaa amanutti Marara Guddinaaf hoggansi keenya gubbaa hamma jalaa jirutti qorannee itti yaadnee bilcheessine amannutti Oromoo kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'eedha
consequence keessa deemuu barbaadu. Akka amantiitti ni qabuudhaan beekaa. Irra deddeebinee itti yaadneerra. Kitaaba dubbifneerra. Saba keenya dubbifneerra. Sabaaf sablammoota sana dubbifneerra. Garamitti akka deemu waan hubannuuf kana qabannee kan deemnu. Ela yaada biraa hin cunqursinu yaada keenya garuu irraa hin sochoonu. Gara qabsoo nagayaa hojjennee hoggaa'ettan taankiidha moo marbiidhaan ta'a Oromoo akkasii miti. Galata qeerroon dagatina. Don't please. Qabsoo yeroo dheeraaf lafarraa harkifate. Qeerroon lafarraa kaasee baankiif taankiin harka ormaa osoo jiru humna kamiinuu caalamne osoo jiru dippiloomaasiin guutuun harka isaanii amma eegan ba'e embaasiin Itoophiyaa keessa jiru kana dubbisee hin jiru. Ministeerri biyya sana dhufe dubbisee deema. Do you know? Baroota san keessatti desk officer dubbisuu hin dandeenyu turre desk officer maqaa Oromootiin desk officer dubbisuun namatti ulfaata ture. We were absolutely dominated. Go back 2009, 2008, 2007. Diplomatically nu caalan turan, militarily nu caalan turan, politically jaarma ajaa'ibaa qaban turan, economically gubbaa hamma gaditti qaban. Lammii biyya isaanii humnaanis, bitanis, dhiitanis, faranjiin sossobanis, sobanis, bitanis harkaa qaban turan. Waan qabaniin qabaa gabaa bayan jennet ummanni keenya hoo maaliin jala caalaa jedhu. Baay'inaan ni caala. Teessuma namaatiin ni caala. Strategic advantage gara humnatti jijjiirreeti qabsoo nagayaatiin qawween miti. Akkuma baree obboleessi kiyya jedhe filannoo lama qabna inni kaane. Jara kana kubbisuuf yookiin humna waraanaa cima kan isaanii jaaru jaaru yookiin sochii ummata humna waraanaa isaanii fashageessu jaaruu qabaa jenneeti. We studied this. Haala qabatamaa yeroo san keessa tureen humna waraanaa jara saniin dhiitu kubbisu jaaruu akka hin dandeenye waan hubanneef waan dandeenyu callifnee araaralaan oollu waan dandeenyu beekumsa qabnuun kaanetti dargaggeessuma qubeen qaramee ba'e kana sochiidhaan gurmeessinee tarsiimoodhaan masaknee tokkummaa isaa cimsine sirna waggaa 50 nu nyaachuudhaaf diriirfatee ture san waggaa 5 gaditti jilbiiffachiifne. So don't say that violence didn't work. It worked for you. Sochii addunyaa ajaa'ibsiisee gaggeeffame bar maa dagattu Oromoo? Maaliif dagattu? Galata isin irraa qabdu bar ijoollee wareegamte sun. Hundi isaan warra jiru maa miti. Nama sirni sun itti fufuu qabaa jedhee yaaduu jiraatu gada bayyaa dubbatu. Har'a hoo reefu itti meera. Kana waa'ee mootummaa kufaatii maal na yaachisu. Tokkoffaan fudhatee akka gubu. Lammaffaa maal isin jaalattu gaafa sirni wayyaanee godhatu. Odaan Oromoo haabii jenni. Odaa Oromoo dhabnaani qilxu Oromoo illee taphachi kenni jedhama. Wanni dura maali? Odaan Oromoo dura dhaabbannee jiru ka hoggaa hanga ormaa baamu bira dhaabu waan jirre ganda keessa oolaa qilxuu arganne qilxuu irra keenne qilxuun hadaanii nutti taate. That's what happened. Nuyi ammas akka gaafamuutis akka jawaarittis waraana ilmaan obboleeyyan keenya ijoollee kaleessa qeerroo turte ka dhiibamte mana dhaabsuun dhuftee duraa deemte ijoolleen qeetti amma booda ni dhabnu hin ajjeefamnu jettee bosona seente bara dhugaa isaanii ni beeyna bara waraana keenya dhiisaati ka ormaatu haa hiikkatu haa badu hin jenne nu ka jenne mootummaan waan deemaa jiru kana lolaan mo'achuu hin danda'u. Biyya lolaan nagaa buusuu hin danda'u. Biyya diiga malee ummata kasaarsa malee diinagdee barbadeessa malee. Ummanni qawwee qabatee deemaa jiru Tigraay irraa kaasee Oromiyaa Beenishaangul kan jiru kan qawwee kaasee bolola qawwee jaalala qawwee waan qabuuf yookiin immoo akka warra Ameerikaa Riippablikaanii waan ta'eef miti. Dabas
siyaasaa turratti hojjetame dirree siyaasaa dhiphate. Falli jiru warra qawwee qabate qawween balleessina jedhanii deemuu osoo hin ta'in karaan dogongora waan ta'eef mootummaan rakkoo biyyattii lolaan osoo hin ta'in nagaaniin fura jedhu murannoo fudhatuu qaba. Kana booda warra isaan lolaa jira wajjin mariidhaan furatuu qaba jenna. Waan hangal Oromo Tigraay wajjin waggaa tokko ol wal lolan. Inni illee barbadeessuu yaale hin dandeenye. Isaan illee barbadeessuu yaalan hin dandeenye. Amma lola dhaaban. Maal Oromoo wal lolloonni tuumuuf? Maali mootummaan dubbii Tigraay nagayaan fura Oromiyaa lolaaniin furoonni jedhuuf? Qorichi Tigraay ittiin hojjetin Oromiyaatti akkamitti hojjeta? Kan jechaa jirru matarraa iddoo kanaaf sattu taate garaa keessa ibidda guddasi jiraa jechaa jirra mootummaa. Kanaaf humnoonni piroosesa mataa isaa qabu. Turus fakkeenya warra Tigraay hojii godhame. Dura yeroodhaaf lolaadhaaf sanboota teessee mari'attee kompireensif siisfaayir waan jamurra geesse. Sanboota rakkoolee siyaasaa lolatti nama geessisan takka takkaan sharaftee ilaaltu. Sanchala ammoo nu yaaddeessa isin gidibne. Waraana qabaachuu qabnaa jettan. Yes. Waraana wal waraanuu miti garuu. Ufin sobina. Oromiyaa keessatti kan wal fitaa jiru Oromoodha. Bitaa goree bifa goree. Paartii an deeggaru jaaladhu yookiin immoo nama an deeggaru hoogganamuu baate. Isa tragedy wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Fantasiin fakkeessinaa. Don't romanticize what's happening in Oromiyaa. Keessaan dhufe keessan jiraadha. Waan gandabaree ta'aa jiru, waan Wallagga keessatti ta'aa jiru, waan Gujii keessatti ta'aa jiru, daily mana kiyya warra dhuftanii beeytan biyya san dhuftanii guyyarraa namni we have never been exposed to this level of tragedy. Haalli kun itti deemuun social fabric Itoophiyaa osoo hin ta'in kan Oromoo illee ni diiga. Na jibbaa malee lolli namni keenya walirra godhaa jiru kuni rakkoo guddaa nutti uuma. Mootummaan tunis badhaadhina jettu san hin argattu. Ufiifis biyya salphiftee jirti salphisaa deemti. Dirqamni guddaan ammallee kan jiru dargaggoota cinqamanii dhiibamanii bosona seenan osoo hin ta'in mootummaa isaan dhiibee bosonatti isaan galcheera. Mootummaa kanaan taa'ii kalee osoo sitti waan nutitte amma immoo biyya diide daranuun barbadeessini lola dhaabi jechuun maaliif abaarsa fide? Abaarsi fedhe yoo aduu taate nuyi kanatti amanne. Kanaan wal qabatee 2019 ka jettan naaf baqqalaa waliin kasafanne waan jettan irratti waraana hiikkachiiftanii maal dhugaa qabnaa waan gooneef qabnaa. Minnesota irra neeggadha wal cina teenyee dhugaa keenya isinitti himna. Gaafa nu hidhaa turre bakka nu hidhaa jirrutti ololli baay'een gaggeeffamee dhugaa ta'ee jira. Ragaa qabatamaa wajjin Minnesota irratti waan 2019 ta'e eenyu maal akka dalage ragaa qabatamaa wajjin isiniif dhiyeessina. Kophaa kiyyan godhu warri waliin himatamu isa waan ta'eef isiniif hin dhiyeessu. Biyyatti hin deebiin ka jettaniif. Si kajettanii amma lubbuun Oromoo tuni lubbuun tiyyatuun maaliif Oromoo caala? Oromoo tiyya ka guyyaa guyyaa kitifamtu beelaan dhumtu hidhaa keessa rakkattu ganaa biyya faranjii taayetin isaaniif lallaba. No, I will not do it. Ati dalagi yoo barbaadu. I will not do it. Ani gaafan Ameerikaa irraa ka'ee biyyatti galuun murteeffame. Amma booda rakkoof bal'oo Oromoo wajjiniin fudhadha malee. Gaafa toltuu wajjin ragadee gaafa hamtuu isa dhiisee booleen hin bahuu jedheen mataa kiyyaaf rabbitti kakadheetiin galee. Har'as taanan waanuma fedhe gala malee. Inumaa warra itti amana. Eegar rakkoo arge booda har'a
har'a rabbi jedhaati. Har'a ummata shawaa lixaa kana ummata wallagga keessaa kana ummata gujii keessaa kana kaka durriyyeen gamaa gamanaa itti taphattu kana dhiiseetiin dheessee as galaa. I will not do it. Sammuun kiyya naanaa ijjamu. Wanni jettan naa kana. Lubbuu xiyya mararfachuurraa yoo ture nu gargaara jechuurraa dhugaa qabdan dhuga jettan sanis you have a point. Ani garuu ummata sana rakkoo hamtuu tana keessatti dhiisee hagan torban takkitti as ture kanaawu nightmare keessan jira jechuudha. Ani ummata kiyya dhiisee hin deessu abadan ummata kiyya dhiisee hin deessu rakkoo isarra dhuftu balaa isarra dhuftu isu wajjin hin dhandhamadha kana hin xaarinaadha naman siftani. Dhumarratti Ila borullee iftaanillee Stockholm Sweden akkasumas Norway irraa Ameerikaa kutaalee gara digdamii wayii keessatti wal mari'anna. Gaabii baay'ee akka abdannan beekaa naa bulfadha. Hiriyoota keessanitti ergaa. Ani kana isinitti dhufe. I want to have honest discussion like this. Oromoon ila roorroo amma duraa jalaa keessa hin baafne. Shiraanii miti. Kijibaanii miti. Akkanumatti wajjin gatteenyee waliin mari'annee wal waqarree wal cabsinee wal oofnee akkasumatti bakka san geenye. Ammas uummanni Oromoo uummata dhugaa qabu. Dhugaa isaa dhugaatti walitti himete bakka tokko gahe. Kanama biraan beeku. Kakiyya waan natti mul'atu garatti osoo nan bifanne isinitti hima. Waan isin mul'atu akkuma ammaa kanatti osoo garatti nan bifanne natti hima. Ana qofaa beeka birallee hin dhagaye. Qeeqa hiriyoonni kiyya soorri adda addaa godhanii sitti naarinaa. Jibbarraa inni. Wanti waggoota lamaan dabre kana sabni kun keessa dabre it is so traumatizing. Waan nama maraachu. Jaallan aaranii qeeqas lolas gaggeessan jibbanarraa qaban yookiin immoo gantummaarraa miti. Jiilarraa ka'uudhaan naasurraa ka'uudhaan ilaalchi jechi irra isaan darbatan illee yoo kadoongoru taate itti aaruu miti. Gumaata isaan kaleessa godhan san kabajuu barbaachisa. Don't defend me ala. Isinitti hima. Hin beektan. Gamaa gamanaa Oromoo keessaa wayyaanee biraayis sirna kaana biraayis kaan biraa osoo nutti xiixan jirtu akkuma gaalatti. Akkuma farda gamaa gamanaa fuula irra jirus deemnee bakka geenye. Ammas taanan ana defend gochuu jecha nama waliin lolina. Waliin madeessina. Waliin qoodina. Abbaan fedhe arrabaa dhukkeen irraa haa kaasu. Ka qaamannatti dhufu sekiruutii narraa dhoorgita. Sini galeemi. Anu irraa dhoorguu oolu amma xiqqoo ispoortii hojjeta. Wanni ani itti dhaamu keessattuu sooshaal miidiyaa irratti rabbi jedhaati. Dhiisaa mee dhaggeeffadha ana qofa miti. Ani yaadan qaba. Yaadan qabu dhiyeesse. Warri yaadni kiyya kun hin liqeeffaminiif dongora jedhu haa dubbatu. It's a marketplace of ideas. Sirna jidduu sana fitina. Sirna Kabiyyis, Kamallasis, Kamangesus, Kaila Sillases, Kadinde. Nu abang kabe, ufi wan nutti haasaya ture. Sirna san deemnee hin jaaru. We are a democratic society. We are plural society. And we are proud of it. Democratic, plural, diverse society jaaru barbaanna. Tabira waa'ee sabaaf sablammoota. Oromoo ifi shawwan dhugaa fudhatu akka aaraa qofaan hin deemne. Oromiyaan sabaaf sablammoota hundaan wal daangeessiti. Oromoo keessa sabaaf sablammoota hedduu jira. Keessattuu nuufi uummanni Amaaraa sababa hoggansi isaanii dur dhiibbaan duraan godhaa tureef rakkoo nurra uumeef gadoon jirti. Gadoo kana keerfulii handal godhuu barbaachisa. Akka aara namoonni muraasni isaan keessaa dubbataniin nu keessaa dubbataniin aarree ibidda irratti beenzila dabalaa yoo deemne ani isinitti hima isaanitti illee kanuma himaa jira.
Hooggansi Amaaraa fi Oromoo extremely careful ta'uu qaba yeroo ammaa kana. Ibiddi lolli keessattuu wal waraansi jara lamaan kana gidduutti uumamu lamaaniifuu hin ta'u. Nu bari rakkoof miidhaa waggoota meeqa nurra ga'e keessaa baane nagaan tasgabboofne misooma ijaarranne dhaloonni ani ilmaan kee jimoodhaan dhufan akka keenyatti akka guddatanii barbaadu. Dhugaa yoo dubbanne garuu ijoolleen daratanii qo'arra rakkoo hammaata na daranii keessa jiran. Bakki ani itti guddadhe wal waraansa ture yaadee fi abaa'u jedhu. Hamaan itti fakkaataa ture. Wanni har'a Oromiyaa keessatti dachaa 10 dachaa 100 irraa ba'a. We should not perpetuate hamma danda'ametti waan sabaaf sablammoota hundaa ta'u lafa kaayu. Yoo xiqqaate hammeenyi nurraa kan dhufne of eeggatee barbaachisaa. Oromoo hedduun isin jaaladha. Waan danda'een hogganoota na wajji jiran wajjin dhugaa isinitti hima. Humna qabnuun tarsiimoodhaan ni deemna. Waa sadii hin deemna. Waa sadii qabna. Tokko sammuu Rabbi nuu kenne ka barnootaan gabbifanne itti yaadna. Tarsiimoo hin baasa jennu lama keenya. Lammaffaa onnee qabna. Wallahi onnee irraa isin jaalanna. Onnee irraa Oromoo jaalanna. Osoo jaalachuu baanne wanti cincii kana keessa nu galchuun jiru. Nu caalaa immoo akka nu jaalattan immoo hin beekne ba'aa guddaa nuti ta'a. We are compassion qabna saba keenya. Passionately jaalanna saba keenya. Sadaffaa waan sammuun yaadne ummata keenya onneedhaan naanu san immoo sammuun yaadne callisnee na laalanna. Onneedhaan gaddinee callisnee hin boonyu. Rakkoo irra ga'u san qabatamaadha furuudhaan miilaan sochoona jechuudha. We think, we care, and we act. Kanarratti hundoofnee gara fuulduraa sochoona. Isin mari'anna hamma dandeenya gara fuulduraa deemuu yaalla. Tarsiimoo hunda isinitti himuun barbaadu. Mana hidhaa waa yeroo duratti wanni an baradhe. Diinni irra caalaa waan nu dubbannurraa qalbifatee counter strategy nurratti baatee dalagaa. Abooda do not expect akka duritti waa hunda nimmu. Isinitti akeeyni bakka akeeytan san deeqanii goota san qotattanii baatirii ibsanii ilaaluun teessanii jaa warra hoolaan baay'een isin jaaladhaa hedduu galatoomaa nagaan na bulaa. Okay, just a minute. Al takka. Akkuma argitan waa hedduu jira, hedduu galatooma ulfaadha. Waan takkitti osuma Jawaar hin baane waan jechuu barbaadu jira. Duratti okay, okay, akkuma duratti Jawaar dubbateera jala sararee sagantaan hanga Awustiraaliyaatti deemama. Waan takkitti jechuun barbaada. Fakkeenya yookiin mootuu fakkeenya waan ta'uu danda'u. Yeroo South Africa keessatti apartheidii fi uummanni gurraachi ANC qabsaa'aa ture keessatti yeroo Mandela mana hidhaa duratti waan jedheera. Jawaar Mandela Oromooti jedheera. Qabsoo inni waggaa hedduuf gaggeesse gumaacha inni nuuf argamsiise qofaaf osoo hin taane rakkoon tokko haasofni tokko illee exactly koppiidhuma waan Mandeellaa keessa dabreeti. Mandeellaan yeroo hidhaadhaa bahu hanga MK jechuudha warri qawwee hidhatee qabsaa'aa ture maal jedhanii akka kaayyoo gurguratee ummata gurraacha ganee sirna apartheidii aangoo irra tursiisuuf lubbuu dheeressuuf yaalaa tureetti jedhame hedduu qeeqamaa ture kitaaba dubbisa. Dhugaan garuu adeemsa waggaa meeqaa booda maal akka ta'e argu jirra. Chaayinaa keessatti Deng Xiaoping namni jedhamu yeroo Maoon aangoo irra turetti waan inni karaan kun nun baasuu karaa biraatii jedheef qofa hidhanii baadiyaa geessanii ilma isaa kan yuunivarsiitii baratu fooqii irraa kuffisanii laamshessanii jechuudha. Chaayinaa har'a arginu kana boodarra ilaalchuma isaatiif jecha isaatiif tarsiimoo inni qabate santu adurree gurraattii adii jennaan adurreen gaarii taamtuuta qabdu waa'ee bifa isii murteessaadhaa miti Chaayinaa arginu kana kan bakka kanaan ta'e maa'oo gara meeqaa paarlamaa sagatamaa bitu osoo hin ta'e isuma beekaa fi kaayyoo jajjabaa cimaa qabatee ittiin argamee ittiin salphatee ittiin qaatee dheessanii kanaaf kontroversiin yoo ta'u hayyoota gurguddaa biratti beekuun hundumti isaa hundumti hundumti osoo rasmiti bannee bitaan isaa ta'uu irraa
Punduras bay. Belgia. Lagi zain. Lagi masih Belgium tanah orang satu tiba muda wajib itu. Mata tu dia bilang aku tu nasi rafa tu jufam. Selang kau ramai ni. Jawab sini ni lah. Jawab dua ni dah tak jaga na. Hata umale rai kuda mau information tak kerja tu dulu kita terbita. Tu kami orang Belgium ni. Angka semua tadi tu sahaja. Atau umale sudah terbes kerana ada dalam masa tu kau confirm ada rumah miti. Mula Belgium jalan ni cakap orang Belgium miti. Gaya asli dia kalau orang jadi orang siapa itu juga mana itu. Jalan Rusia ati orang dus jalan na. Bakat dia dulu tu cakap dia ni kita mungkin nak lihat kalau dia cuma ati itu government kalau terus ada dalam nama. Jalan itu asu ammo rabbi baga in daga sibase charrani hajani da tasimu da ne ya tafi ba ta yi duka ne argamu da du gele guddo rabbi da bakina baga ba ta yi guddo argamte baga jirate ammas umuri gutu jiratu sun jinas sin jirana wajin jirana ci jirana mi jiratu sun jin ma be ka wanta be ka kan wanta atu wa honda yeteta wani biyya san keessatti adeemamu waan ati irraanne adda takkan jirtu wanuma ati dura raaqaa turtetu biyya san keessatti deemu jira. Kanaaf amma dubbiin illee waan dhumatteef jecha waa baay'ee na keessa deemee jiru wanni baay'ee jedhamu waa baay'eetu jira keessa illee deemee wanni jennu illee hin jiru kan isinuu beektanu ammoo tabilisummaa achi keenya sun yeroo isii haa taatu haa ta'u malee nama ibiddarraa fi waan akka lukataan as taatee jedhutti ati waan ibidda keessa jedhamu malee jechoo waan adda addaa kan inni dhiibaa wanni adda addaa kan jirtu tana akkasi jennu ati akka jettu hin beeknaa bakki itti deemtu illee bakki itti galtu illee akka tun murteeffattee sanii dabalataa ammallee ati akka ibidda san keessa hin atti wanni jettu fedhii hin qabnu abdii guddoo sirraa qabnu kan biraa ammoo kan jennu akka argaa turretti miidiyaa adda addaa irratti argaa akka turretti gaafii adda addaa amma gogaa turteetti gama lamaanitti Jarmanii fi Paarisii gooteetti gaafiin hin jiru akkamitti namni tokko dubbii yoo dubbate gaafii deebiin hin jirre ka jedhu sammuu keenya jedhu akka ammoo atuu itti qabamte gaafii deebiidhaaf uummata alaattee gaafii qabatootiif maallee ammallee galmuu hin qabsamtee jechuudha galmuu hin qabamtee jiru. Kanaaf amma gara gabaatti kan jedhani bilisummaa achi haateettu wannummaan guddoon uummata Itoophiyaa akkasitti mucamtu rabbii fi warra beekutu beekaa olaanaa ishii amma qulqulleetu biraa biraa jetti haa ta'u malee uummata Wallagga uummata Gujii irraa waan gama lamaan irraa itti deemu kuni karaa itti dhaabattuun nuuf himuu dandeetta kanuma si gaafadha gaafiin xiyya kana tokko kan irraa nuuf furtee yoo biyya san nuuf qulqulle yoo namni keenya tu'uu baate waan biraa waan irraa hajamu hin qabnu namni keenya bilisummaa booda deebina akka duuti uummata Wallaggaatiif uummata Gujii fi Oromiyaa irraa dhaabattu waan asirra kaa'annaa gara toomii ulfaatu yeroo jiraa dhufu jedhu. Gaafii gabaabduu qulqulleessuu gaafii nama tokko ijumatti deemu waan biraatiif bara durii jedhanii utubaa yookiin immoo bakka dhaqanii waa argatantu jira
yoo dhaqan shantamatu du'aaya yoo hafan shantamatu du'aaya yoo dhaqan shantamatu du'aaya yoo hafan du'aaya amma wanni qabsoo kennaa akka qabattee deemaa jirtu kuni akkasumatti fakkaata. Itoophiyaan biyya impaayera qawween ijaaran qalamaan dhugaa dimokiraasii sanii finna jettee hagam abdii ejjannoo guutuu guutuutti qabdu. Impaayera qawween ijaaramte akkamiin qalamaan yookiin immoo barreeffamaan irra walii galama tokko kana. Lammaffaa biyya san keessa waan lama jira. Atillee jettee jirta baay'inaan. Waan lamaan kuni yuunitarii fi federaala. Nama bar amantaa tokko malee amantaa biraatti hin amanne. Nama bee saba tokko malee saba biraatti hin amanne. Nama bee aadaa tokko malee aadaa biraatti hin amanne. Forever and ever ati jettee jirta. Ummata kana wajjin afaan kamiin dimokiraasiin dubbatamee biyya impaayera qawween ijaaramte kana deebinee tasgabbeessine hin danda'amu hin yaadamu. Ati meebii Oromiyaa irratti waan tokko fiduu dandeenya. Garuu akka Itoophiyaatti immoo warri qilleensa olaantummaa bare sun har'a akkamitti danda'a? Warra bar walqixxummaa akka gabrummaatti ilaala. Namaayyoo walqixxaa'anii gabrummaa jedhee yaadu kanaan guddatee sammuu isaanii walqixxeessu. Kabraa sadaffaa wanni ani dabalu filannoo haala ittiin isin sochootan arginee jirra. Arlaalaa turre baay'ee sochootanii sa'aatima jalaan gaaniiti fuudhaniituma bulloon sakaa lamaa oolaniitumaan bulloo achitti buura. Filannoo itti dhufu kanarratti immoo wabiin kee maali? Karaa nagayaatiin karaa dimokiraasiitiin filannoodhaan yoo qajettu taate mee akkamii yoo inni jala ga'ee filannoon boru jedhani bulloo fuudheetumaan sakaalaan fuudhee hidhatti galcha. Baqalaalee achii fuudheetumaan sakaalatti galcha. Kana wanti sitti fide maali? Kana maaltu si gubernaan ibiddaa? Kana hoo maaltu si gubernaan ibiddaa? Kana hin argitaa kanatti maa deebitaa jedhe namichi. Angaan awdiin ummanni kuni qabu ifa. Black and white. Maalinni kaleessallee kafaa'oon agoobara abaa'oo ture. Yoo achi abaa'oo qaban kafaa'oo jalatti agoobara ture. Haala kamiin akka jechuu ture san jettee keessa deemuu hin barbaadne. Nu abdiin qabnu Oromoo qawwee bitatu qawwee malee abdiin biraan jiru oomishni biraan jiru. Fara biraan qabnu. Kafaa'oolleen haa jiraatu. Filannoo keenya hin qabanne hin jabeeffanne. Garuu Oromoo kafaa'oon filannoo maaliin Oromoo irra jirti qawwee yoo qabaate bitatu qawwee yoo bitatin jiruu qabdu. Biyya waliin jiraatuun deemu biyya namummatti hin amanne. Biyya amantaatti hin amanne. Biyya daayivarsiitii waan jedhamutti hin amanne. Kaleessa achi ilaali booda keessatti. Manuu amantaa obboleessa isaa gadi bahee ibidda gubaa jira jechuudha. Nama qubeen akkasitti guddibsan jechuudha. Kana wajjin biyya taana never ever. Yaanni kan keenya fudhanna si kabajna si jaalanna waan isi waliin haa jiraatu Oromoon immoo tokkummaa keessa akka gaafa 2018 sanitti haa deebisnu. Jawaarin bunee gara nuti qajeelfatu. Marooleen bunee gara barbaanne qajeelfatu. Lachuu keenya ija keenya lamaanii jabeeffatuu qabna. Garuu qawwee bitatuun dirqamaa jechuudha. Irratti waan itti jedhamee jira. Kana malee falli biraan jiru. Biyya qawween ijaaramte qawwee qofaan galma ga'amuu danda'a. Kun soba. Atinni ol bakka biyyi sanarra teettee dhibbaalli basitti amanoon harka duubatti micciiraniitu gamaa gamana karaa inni dhagana sagalchaa jiru mararaan dubbatee jira. Namni masaraa miniliksee yookaan Oromoo balleessaa yookaan ofii badaa jedhee jira. Bitatee dhagamtoo. Egaa galatooma ulfaadhaa amma kana booda gaafii tokko illee fuudhu. Gaafii kaayee deebii laannaa dirqiidhaan itti deebinee achirratti amma kabraa deemuu hin dandeenye. Ulfaadhaa galatooma garuu sagaleen jira haasofni jira ijoolleen gara duubaatti warri dhaabbattan ta'a amma kana booda gaafii ni fuudhamu gaafii keessan fuudhi bakkuma biraatti gaafatama jennee abdii gola obbo Jawaaritti dhufa. Gaafileen baay'een ka'anii kanuma deebi'u. Oromoo bira gaafii baay'een qabu adda addallee qabu. Kana kaas. Amma Oslooti illee kanuma gaafatan. Oromoon tokkummaa qaba yoo isin jiru kanaaf bara. Gaafii Oromoo gaafatu bakka feete Oromiyaa keessatti illee daasporaatti illee walumaa fakkaata.
Kun hammeenya miti. Tokkummaa kaayyoo sabni kun qabu uummanni kun qabu agarsiisa. Kanaaf gaafilee hedduu waan hin deebisee miti. Gariidhaan dhiibina akkan deebisu. Gariidhaan dhiibina. Wanti baay'een jiru garuu haalli amma jiru kun dhaabbachuu qaba. Wanni hin jiru. Mootummaan rakkoo biyya sanii wal waraansaniin deema jee fureen deema jee wajjin sun dhaabbachuu qabaatan qabadda. Lammaffaa jijjiiramoota biyya kana keessatti dhufan carefully ilaaluun Haile Sillaasee irraa kaafne darbu Mallasaa ammas laalle wanti nature of the regime yoo sirriitti beekin amala adeemsa mootummaa waan jiru sirriitti yoo hubatin tartiibuu baasuun nama dhibaa. Nu akka keenyatti hubannaa gaarii qabna jennee taphanna. Wanta isinitti himu mootummaa sanii biyya san dura alaa hin gallaalaa ture asii. Amma immoo keessa seenee keessattuu immoo macaroo isii keessa mana hidhaa taa'ee ilaalee jira. I think I have a good idea. I think we have developed a sound strategy. Zirziri natti nanganana. Alaalaaleen jira keessa seenee laaleen jira sirriitti. Yaada kiyya nan dhiyeessa. Akka paartiittis yaada isiniif dhiyeessina. Waan dhiyeessinu kana garii jechaan osoo hin ta'in gochaan jijjiiruuf ni tattaafanna. Yoo milkaa'umne milkii booda ola garan. Yoo milkaa'uu baanne dogoggora san irraa baranna. Haruma har'aafee tanumaan naa qubaan isin jaa hedduu galatooma.